abbaan xiyyeeffannoo har'aa namitti kanadha. Namitti kanatu xiyyeeffannooti. Mata dureen koo akkuma isinii barreesse gajjallaa kanatti akkuma argitanii burjaajii yookiin bu'aa ba'ii qabsoo Oromoo dheetu xiyyeeffannaan garuu abbaa qeerrooti. Hayyeen harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaala koo Oromiyaa Show dhiyoo fi fagoo keessaa falateessanii kanneen hordofaatii jirtan maraa fi bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabsiniin jecha egaan guyyaa har'aa kana qophii haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophiin kiyya guyyaa har'aas beekan gulummaa irranaadha jechuudha. Beekan gulummaa irranaa YouTube chaanaala dhuunfaa isaatii irratti beeti Jawaar Mohammadii fi hayyoota keenyaaf artistoota arrabsaatii jira. Maal jedhee arrabsaa, maaliif arrabsa kan jedhu guutummaa isaa viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin taasisaniin jecha namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala koo Oromiyaa Show dhuftanii subscribe gochuudhaan mallattoo bell icon cinaan dhuftu ol taasifachuudhaan qophii asirraan darbu hordofuutii ni dandeessu. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa kanas like godhaan isiniin jedha. Like inni isin gootanii isini waan isin miidhuun qabu nuun immoo waan nu fayyaduuf like godhaa. Gama qophii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin ta'an affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Jecha makana beektu saree gurraattiitti qaltee kana erga wannoo jettee booda tokkicha hiyyisiistee waa'ee yaadattuu taatanii waa'ee qe'eetti dhaqanii doorsisuun kana ergasii booda lama gadi faffakkaartee maali waan isheen hawwutte karaa hojii hojjetaa turte kanaatiif yoo xiqqaate ittaanaa piraayim ministeerii biltiginnaa keessatti iddoo guddaa hawwitee dhatte waan ta'eef jarri immoo neetwoorkii hojjettee ergatti fayyadamtee booda saree gurraattiitti qaltessa maayini jecha mada saree gurraattii namatti qaluu jechuudha jechuudha. Kanaafi achii booda gurbaan ijaan baay'atteetu kaafaa'uudhaan yetteetu kana booda jetteem kaafaa'uudha isa itti dhuunaa guyyaa biraa kaafaa'uudha jetteetu intinisiiti lammii Ameerikaati miti gurbaan lammummaa Ameerikaa ishee limgoonaan lammummaa kana deebistee ayetteettee baasitti kennite isa ergatti kennitee booda eessa abbaa kootii fiddee kana lafa kaawoo jechuun salphaasitti hin fakkaatiin gaafa paaspoortii Ameerikaa argattu warri qabdan jecha addunyaa kanarraa biyya kamiyyuu gaaffii tokko malee deemta. Humna qaba jechaadha. Lammii warra kanaa taanaan biyya hundumaatti isaantu si eegaa karaa imbaasii isaanii. Kanaafi isa fuutee gashitee fidee kasii wannoo jette ammuma maaliifi ammuma dimokiraasii elekshinii seeteetu ammuma abiin gotottee qeeza na gadi baastee jettee taa'uudhaafi silaa biyya kana teessee si piraayim ministeerii mana hidhaatti shuumaa turte. Egaan akkuma viidiyoo kanarraati ilaalaati turtanii waan baay'ee jechuudha kan inni arrabsaatii ture guutummaa viidiyoo isaatii miti kan inni isiniif dhiyeessee irraa waa muraasa irraa kutuudhaan isinii qaqqabsiisaatii ture guutummaa viidiyoo isaatii isiniif dhiyeessuu hin dandeenye guutummaa viidiyoo kanaa waan inni jedhee arrabse guutummaan guutuutti yoo barbaaddanii chaanaala dhuunfaa isaa jala deemtaniiti ilaaluutii ni dandeessu waan baay'ee jedheeti jechuudha kan inni arrabsaatii ture daqiiqaa 56 olii kan inni arrabsaatii ture chaanaala dhuunfaa qaba ODM kan jedhamu Oromoo digital multimedia channel jedhamu tokko qaba guyyaa guyyaadhaan kan inni biyya artistootaa fi hayyoota keenya irratti qeeqaatii oolu jechuudha. Channel dhuunfaasaa akkasumas Facebook irraa yeroo hundaati kan inni nama qeequ poostii gochuudhaan jechuudha. Keessumatti yoo artistii Haacaaluu Hundeessaa osoo inni wareegaminiin duratti olola irratti oofuudhaan nama beekamaatii turedha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa osoo inni wareegaminiin duratti qeerroo jirtu gara feerroo bittuutti naannessuudhaanii feerroo chaayinaa bittuu jedheeti kaampaanii artistii Haacaaluu Hundeessaa kaampaanii feerroo akka faffalurra waan galee turee fi achirraa waan inni hojjetaa turee fi feerroo chaayinaa bittuu ati birrii bilisiginnaa fudhatteetta akkasumas mana fudhatteetta konkolaataa fi mana fudhattee jijjiiramteetta jedheeti odeeffannoo sobaa irratti dabarsaatii ture. Egaan yeroo ammaa kanas immoo afaan isaa qabateeti taa'utii hin dandeenye namoota
tokko tokkoon fudhatee YouTube chaanaala isaa irratti achi beeti kan inni guyyaa guyyaadhaan nama arrabsaatii oolu. Facebookis qaba namichi kun Facebookii isaa irraanidha yeroo hundaa kan inni nama arrabsuuti. Kanaaf egaa gochi inni hojjetaatii jiru akkuma isin ilaalaatii jirtan kanadha. Yeroo hundaa nama arrabsuu nama qeequu malee umaa tokko ofii isaatii immoo ani maalan gochaa jira wanta jedhamu tokkoyyuu ofirratti ilaaluuti hin beeku. Yeroo hundaa hayyoota keenya qeeqa YouTube chaanaala dhuunfaa isaatii irratti ba'ee jechuudha namni kuni. Egaan gocha namicha kanaati irratti baruuti qabdu namni hundumtuu gocha isaa kana saaxiluuti qabnan isiniin jedha. Namoonni immoo chaanaala isaa kana hordofaatii jirtanii ammumaa kaastanii dhaabuutii qabdu. Namni kun baay'ee nama barate hin fakkaatu. Namni barate nama arrabsu nama gorsa malee yeroo hundaadha kan inni nama arrabsu waan ta'eef namni hundumtuu gocha isaa kana irraa baruutii qabdu. Gaafa nama hordofuutii dhabu namni kun gocha hojjetaa jiru kana guutummaan guutuutti waan dhaabuu fi chaanaala isaa description boxii jala isiniin godha achiin deemaati riippoorti godha. Kun ammas hojiin isaa itti fufaadha jechuudha. Ammas irraa burteedha guyyaa guyyaadhaan kan inni be'eetii nama qeeqaatii oolu. Kanaaf gocha isaa kana namni hundumtuu irratti baruu waan qabuuf akkasumas illee artistii Hacaaluu Hundeessaa kan galaafate guutummaan guutuutti namichuma kanadha jechuun ni danda'ama. Maaliif yoo jettanii artistii Hacaaluu Hundeessaadhaan mana furattee akkasumas immoo konkolaataa furatteetta jedhee odeeffannoo sobaa irratti dabarsaatii ture jechuudha. Yoo laaltaniittu ta'e hubannaadhaan artistii Hacaaluu Hundeessaa sachumaan akka inni interview godhamuuti kan ta'eef gocha namicha kanaatiinidha. Egaan namoonni chaanaala isaa riippoortii gochuuti barbaadan description boxii jala isiniin godha achiin deemtanii riippoortii gochuuti ni dandeessu. Koomentii jalqabaarras isiniif hin kaa'an qophiin kiyya guyyaarraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kan isin hanga yoonaatiin oliin hordofaatii turtan kana fakkaata ture. Waan hordoftaniif ulfaadha kabajamaa isinii jecha hanga qophii biyya biraa walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.